islaamummaa keessatti wanni nama dura heerume arrabsuun jiru. Yeroo garii sheekan gariin qalbii na cabsan yeroodha akka waan gartee odoo waraabbii irraan dhufanii mufii biraa qabanii nama biraatiin waliin mufataniitti maammaaqsumaa fi waan kitaaba keessa hin jirre tadubraa akkasii sayyibaan akkasii jedhii gadi xiqqeessuutu akka jira akkasii miti jechuudha. Warra nabiin sallallahu alaihi wasallam fuudhee keessa namni inni kan jaalatu isallee kan jaalatu eenyu Khadiija jechuudha. Taballamallee guutteef ta'achi boodallee eega isin duutellee saahiba siidhaa keelee siidhaa guarkee salaamtaa alaa dhagee alla Khadiijaadha jiru. Alla Khadiijaadha ka jiru. Hamma warri jiru kunillee isii hinaafu takkatti. Khadiijaadhaaf jechuudha. Saniin maammaaqsaa fofokkotaa waan amantii keessa hin jirre. Kam min sayyibatin sayyibaa meeqaatiitu dubra meeqa caala jechuudha. Hadiisa kana dhiisanii hadiisa waan hidhaa fidanii bar. Fahallaa bikran kan Abdurrahmaan bin Awfiitiin jee maaliif ta dubraan akkam fuudhanii tasi taphachiiftu tasii taphachiiftu. San fide talaal kana dhiisee ummul mu'miniina dhiisee hundi hikmaadha qabdi. Isaas waan jeeniif jira. Yeroo sanitti ifidis hikmaadha qaba. Akkana jechuun khalaas dubrumaatu irra gaariidha jechuudha miti. Khalaas sayyibumaatu irra gaariidha jechuudha miti. Gaariin nama rabbii walii tolchee gaarii. Sinin galle kanuma rabbii walii tolchee gaarii. Namni yeroodhaa waan amantiidhaa himu ija amma warri siyaasaadhaa hamma fadhe ati haasaye iji siyaasaatiin waa laala. Kasii mire namu iji waa laaluun qaba bar. Naggaadeenis amma feetete haasaye ija naggadee haasanii waa laalti. Warri amantii himuus ija amantiidhaatiin himuu qaba malee kullumaa habba akkana jedhan waluma tottolchanii akka waan kitaaba kanarra jirtu. Waa hedduu jira rabbi nu haa qajeelchu malee nama kitaaba if dura kaa'ee waan kitaaba irra hin jirre himuu jira. Nama tokkootitu inni jammaa arrabsooti. Jammaa arrabsoo ni beektani warra maqaa baasoo. Ni beektan amma miidiyaa kanarra yoo laaltan jammaa arrabsoo jedhanii jira. Jammaa maqaa baasootii jira. Warra akkana qara'uun keessan kun garaa gubu yoo inni qaraayise malee. Namni daawaa himuun isa gubu yoo inni godhe malee. Yoo isa jala seente guyyaa tokko sheeka kaan arrabsa. Guyyaa tokko kaan arrabsa. Guyyaa tokko kaan arrabsa. Dalagaansa namuma dalagiidha. Hin jiru namni akkasii? Online irratti fa'aa ni gartanii mire? Ni jira kan maraatuma yoo tiiticha laal tiitichi qaama bareedaa kanarraa bakkuma madaadhaan qotu. Amma seenaallee tana keessaa takka yoo ni bita deebii fayyattu harkate. Wali guurrata taa'ee. Amma kun qaceelloo barbaaduu fi diin barbaaduudhaaf jala taa'ame waan gaariidhaan harkadha jee arramee takka yoo ni fi nasiib harkadha jeeti jala ta'a hogguu harkate suduudu shukri sujuuda dogoggora namarratti. Garaan kun ni qabbanaawa jechuudha. Maaliif sababa saniin nama arrabsuu harkatee bire. Isinii galee jammaa arrabsootii jira jechuudha. Warra akkasii waa maqaa baasee arrabsu. Hoggaaniif inni kitaaba barsiisu. Kitaabni dura ta'a inni immoo waan garaadhaa qabu maqaa kitaabaatiin hima jechuudha. Foon nama hamachuun foon namaa nyaachuudhaan jenneere kitaabni inni dura qabu sun ammoo sheetinii itti godhachuudhaaf beeku. Egaa diinii mujjiraame kitaaba itti teessee sheetinii itti godhate akka foon namaa kun shurufkaan itti dhageefne akkasii ham godha jechuudha. Isinii galeemma saniifuu nama tokkooniin tafsiiraan abalurraa qara'aa jee quraana fahadii kana quraana tafsiiraa bareedaa kana na gaafate. Saniin nama saniin beeka biite akka dhibba keessa 50 tasaarra qabu. 50 ta quraanaati 50 waan garaa jiru achirra yoo namaati ilmi maaf ta'anii. Isarraa qaraata jeetu mana seefin kan naannoo jiran dubbanne beekte maaf namni kun jazbaa namaatti jiraame yoo ta'u sheekeenya jeeta dubbii addan baafatu namni gariin jazbaa'ee jiraamire sanuma narra beekee sheeka maaliif abalurraa qaraata ittee usee jee
Laki cijirtani cuma finji berinjian tedubban never. Malto nama dubbachu nage. Isa sanu nama dubbachu isa fatane akasatin ta. Jajudur kocha deban ta malati deban jani. Anis re abolu sayone finji akamasan tane. Ani usnani Sheikh Abar wanja chufe te bekeji. Iruma karana. Lakin ogunne khemmo. Ogunne finne karabira kheri beena. Yeroo gari kennuun jan mee jecha meette sun eessa jala katabanna hiika quraana kanaati mi eessa jala katabanna lakki dubbii fidee barnuun jaaje dubbii fidee akkam godhan laal hoggaanii finni kara biraa keeysani karaa waan duraan garaa qabu san keessa guunii fi ke'ee sheekha yennaan jee me bakata memma yikan sun jala katabna jen ka darasan jala katabatti mere jam kana ma katabaju jirtani yaro sadi jaje ka asran jirtu ber dubbi video sa asran jirtu nanje kuja kana makke joje ber nama guni binam firqa dubbade mirqa ne jira jaje namalal jade firqa qabu jira ber aske sa jaje nof diye maje aga se amma wan ra karana je ammo nise male dukkuba qaba nama kasi nama amatu wayne sinima online irraa ta'us lafat taatus hin dhaggeeffatina ani nama ilmi mujjiru kun guyyaan tanamaa seene nafsiyyee mujjiraa jaana beeka kana fakkaatus guyyaa tanamaa seene nafsiyyaadha jiraa jaa beeka amma isin galee keessa nama galii jira dhaggeeffatee uma jala nama arrabsu kana taa'eeti dhaggeeffata ammoo inni viyuusaa daawwii isaa guddisuuf jira nama sanii nama tokko rakkiniin jeen saahiba keenya bar akkanatti afwaluun sun akkasitti dubbataa bar akkana jaabar akkasittiin arkee bira guyyee duuba maaf deebisaan deebisin jeen saniif jechaan deebisaa jee haa eega deebisaan deebisin maaliif dhaggeeffattaan jeen lakki akkuma jiruun laalee bar jee amma duuba nama hamatu hogguu garte jee quraanni فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم براديم يقينوا ساجين جامرة دوبا دم شريك إنسان ثاني إنجين نما غري جرا صدات تو دچر ديبي سورا مال ايغا اني سنر دبتاني يچو ايغا صدات تو لفت مو نمن كزا جينان جرو لفت نما مصائب بن ساتو هدو غلو لرو فيفد اچرت تلال نما ايغو مال سنيف وني هوبچو قبدن يرو خطاب منامني هيمو خطاب ربي مجرمو تساك كيسه مجرا جچو تنتلو دن ديو قباتن namni ammas takka yoo bi wallahi siru jasbaadha jechuudha maal ummata kaan naman gabbarinaan yoon taa'ee namuma islaamaa tokko isinirra qaree umetan sawo jaayiba lawaa hedduu jira Allah yaadii bartaade salawaa hedduu jira jartaade khabirummaa namaati jecha akhiraa teessan hin gubina khabirummaa namaati jecha naman waan khayrii dalagu inni isa dalaga nama waan khayri dalagu inni isa dalaga deebiye namni tokko bar guuto be irrawena qaba akkasi mire oru rabbi ballo da caluma jee tan rabbi dalagu yo isa dalaga malen taatu fi وكانت قبله متزوجة بأبي هالة ارجما ربي دين درتي أبي هالة دهرم تجرتي وقد مات أبو هالة سنلين الراديو وله ولد منها ودوني في علمه الراقبو خمك اسمه حالا مكان سا حالا سنجاما هندي سنجاما جچو سني الرادو يچو إسا كان مالي داس أبو حالا مالي عتيق بن آعذ نما جامو يرمت عتيق ابن آعذ كجامو هيرمت چمس إن وأبو هالان مو علم ولا مرة بجي عتيقة علم وتكرر كباجة أكذا هو بچو قبضن هندي من أبي هالا سنفان إسلام ما وداعي دكابه مچان سنجيچو بردوبي فيديو مره ونين سنجة چورا ديمو سينا هقوني في نچمر دابته وايد دو برچا ديم تلا
yeroo waa hunda achumarra dhaabbattee barachaa deemta. Khadiijaa isiidhaa haadha ilmaan sadii akkasii wajjiniin ammas abbaa manaa lamarraa heekamte tokkon hiikee tokkon irraa du'e. Kitaabni seenaadhaa akkana jedha. San booda nabiin sallallahu alaihi wasallam isaa xiqqaadha isii irra guddoodha hanga amma sadii. Beek gaadheertinii fi dubartiin yoo hiriyyaa taanuu barra isiidhaa irra guddoo fakkaata. Maalayyaa irraa waggaa sadiifaa irra guddoodhaati jechuudha. San fuudhee ammoo yeroo kana keessatti Qureeshii tana keessa ilaalu namni akkamiin qabeenya qabu. Dadhabaniit Khadiija ifii siidhaatiin irra Muhammad jaalatte jechuudha. Akkaataa itti jaalattee inni isinii maka. Egaa qabeenyi inni fide akkasitti hirfaawee bu'aa guddaa irraa harkatte booda meesharumaas qabdee namaa wajji mari'atte gurbuma kana wajji waan karaa kanaa odeeffatte mee akkam yennaan wallaahi karaa kanatti hogguuta akkanaan hin lolle hogguu kan nama gabra if jalaan deemaniin kana nama isii maallaqa kafalteef kanaa bar nama guddaa kanaas dheeqa nama kana nama imaltuu wajjin deemin hin beektu beeki namni kun imaltuu hojii deemte ni jiidnaawa akka waa gartee safara jechuun maanuu bereekkansaa mul'isaa jechuu bereekkansaa amalli namaa kun akkana jijjiiramee haalli namaa namni duraan gaarii fakkeessumti hogguu imaltuu hojii deemte beekta. Mucaan kan nama biraatii wajjin inni deemaa riqaati. Rikkibaa akka malee godhaa deemanii mucaan kan yaada siidhaa kana waa quban qabu tiimaka isiin ammoo wayiif qorachuudha jirti. Hogguu takka waan sannaas kan naan hin jiru ifumaaf kee fideta anuun hin jiraa miti ji'ee kaniin akka naawu aarsaa ji'een waan kana ergaadhaan nan dararu bishaan taatu ifiif waraaba. Yoo nefi waan takka harkaa qabaate yoo nyaate ifuma qofaan nyaatu hojii ennaafis kanna akkana amala kana hundatti himee achumaanuu bar muka akkanaa jala gettaa'eeti qeensichi tokko ka biyya shaamsan illeen nabiyyii malee jala as jalan taannaan jee akkasuma jecha kana kuttee waraqaa ibnu Nawfal himte waraqaa kaniin kaleel gala dubbanneemi jaarsa tokko jira ijaan qabu kitaaba warra dur kana qaree jira. Akkasii odeessiteef ka. In kaana maa yaquulu haqqan sayakuunu nabiyyan jedhe. Yoo inni mucaan kun jiru dubbiin tun irra marsite dubbiin tun marsite zabanul aakhir kan nabiin ni ergama jaanis dhiyaate mucaa kana ta'uu isa kana ta'uudhaan shakka jeen. Achumaa namatti ergatte namni san bira dhaqeeti mee biratti kakaasii yoo nufi fuutee hojii akka waan inni ittiin dubbatanii. Sigaal kana gabaa miree jirre kaasiin heerumaan barka du'insa amma isaanuu ammaa'uu numan dubbatini malee Allah waan nunan bifne jechuun dhabuuti. Akkasika ayileedha qabdisiinis mee bira dhaqee Khadiija hojii haasoo hin jiini biratti haasaa jenne. Akkasisa yaa Muhammad ati maal firraan fuune ennaani maaliin qaba nama waa qabuuf fuudha. Ati irra kiyyaas kunoo miskiina maaliin fuudhannaan akkam yoo nefi nama qabeenyaa fi bareedinaa fi darajaa fi sadarkaa fi waa hunda waliin qabu yoo nifisiyan eessa jirti hawaasaan jiru akka misalaa Khadiijaa taate Khadiijaa yaa wasu dhageedii jee kaadhidhis maali namni hundinuu barne foona jennii nama jalaatitti ati akkasitti dumaali beektanaan sin dhageedhuus jee kawaara karaafatti jaani inni kaanuma inninis akkasuma fudhatee jira beek gaaf tokko Sheekh Abdurrahmaan Daawaa masjida guddaa kana keessatti dubartiin girdoo jala ol kanniteetuma aalul khayri abbaa manaa aalul khayriin takka abbaa manaatitti waa'ee naa godhaa jette jedhii dhibeeyte as keessaayis aalul khayriin tokko haadha manaatitti waa'ee naa godhaa jedhani masjidu baara keessa jirtanii hijaabuma isin jidduu jira hijaabuma rabbi isin jidduu haa fuudhu jedhe meelaalaa jedhe isinis achi aalul khayrii taate abolutti hin beektu jedhe hin beektu jedhe silaa kunoo ammaa uni jira jennaani inni isaan yaabolu jiru aalul khayriin jaa asuma jiru waliin jirtanii hijaabuma rabbi isin jidduu haa fuudhu jedhe isinis laata mucaa kana yoon jee wayii narra guddoodha yookiin wayii jee waan jaayetti inninis waan akkasii wayii dubbadhaa jeeti anumaa hayyamtii jaa akkasitti irraa fixe yoo isin sila hayyamte yennaan yoo inni fi sila hayyamte waan jiru laakiin ammoo hayyamtuun soo yennaan mucaan dhageetuma an dubbise jeetti jechuudha.